8 guutuu mana murtii irra deebi'ee qabeenya abbaa kootii funaannachuudhaaf otuu hin deemu ta'us namni na dhaga'u hin jiru. Maal godha? Dhaba qarshii malee beeki aanonneedhaan dureessa. Waaqni isin hin ganne. Dookimentii abbaan koo dhoksee du'e sana keessaati waraqaan galgala argadheen. Dhaddacha arraa irratti qabeenya abbaa koo hunda deeffachuufan deema. Maaf hin gammadu ree? Oduun na qabde deemiti. Ittoo dhandhama qabu hojjedhu abukaattoo koo fidee dhufee laaqana feeruu sababa hin barbaaduuf. Deemi deemam. Caalii waraqaa aadaa isin maaltu asirraa fuudha? Achumarra ilaali. Beeki ilaaluu dadhabee miti kanas gaafadhe. Hin jiruuf malee. Kottu ilaali natti kennika. Ilaali ilaali natti kennika. Natti kenni. Hin jiru? Hin jiru akkati naan jettu miti kanas waame. Jirattee fuutee akkati natti laattuuf malee. Qoosaati jirtami? Qoosaati jirta sitti dhokse. Qoosaa miti? Kaleessa maafan si shakkine. Eeggadda maafan si shakkine. Lakkaatis jarreen sanaa wajjin walii galtee qabeenya abbaa kootii dhuunfattee. Caalii waraqata kana siima fuudhe. Siima fuudhe. Lakkaa ofii koo yoo manuu dadhabee anatu boraatii jala of dhokseedha. Caalii hafachuu. Caalii. 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 Argadhee. Caalii. Keeka argeera argaticha. Maaf na qaanesita. Keeka. Kee Caalii.